Eenyummaan nadhaga'ee miira keessa galee mucaasaniif sagalee ta'e. Imimmaan illee buusee gara laafummaa kiyya mucaasanii sagalee ta'e. Aaree miiraan waa dubbadhee ture yeroo sadii waggaa sadi dura. Eenyu gadi fati. Ati jaalkeetii walloon nuti lafa dhufaatee walloon nurra albaati. Akka hoolaati qalan akka waan Ahmad harka keessaa qabuutitti ajandaa na godhatanii jechuudha. Gocha qaaneessa ijoolleen biyya Arabaa walirratti raawwattu kana wal qabatee amma ani Jawaaruma galateeffachuuf hin as dhufe malee waan ijoollee biyya Arabaa irratti waan baay'ee dubbachuuf hin dhufne. Dhugaa dubbachuuf namoota yakkaawwan ijoolleen biyya Arabaa raawwattu kana jibbee dhiisa keessaan tokko baay'ee tokko gaddisiisaadha. Baay'ee tokko sadarkaa qaaneessaa fi ulfaataa irra jirra. Ummata duubatti hafe wallaalaa yoo ja'anii dhugaa dubbachuudhaaf asirratti miidiyaadhaan nan beeka garuu ummata jazbaa yoo ja'an ummata keenya kan miidiyaa hawaasaa kana gubbaa jirudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni beekamtii qaban gaafa waan akkasii deeggaran Ahmad Culullee kan amma arra Jawaar sodaadhaaf akkanatti ol beeyyii ulaan cufanii jee mana kiyya dhufan jee booyo kone waan inni waggaa lama dura dubbachaa ture waan inni waggaa tokko dura dubbachaa ture viidiyootu jira jechuudha. Nama biyya jijjiirrachuu malee yaada hin jijjiirratin faatitu miidiyaa hawaasaa kana irratti balaa uumaa jira dhugaa dubbachuuf. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Waan amma Suudarbiyaa keessatti Walloof Arsii jaamee deemaa jiru kana wal qabatee maxxansa Jawaar Maammoo maxxansaa jiru irratti Jawaar galateeffachuudhaaf jecha qofan dhufe dhugaa dubbachuuf waggoottan dabree biyya Arabaati keessumaa biyyoota Arabaatirraa Yemanii fi Suudii jidduutti waan deemaa ture agaraa turre ijoolleen teenya Arsiitii fi Walloo waan walirratti godhaa turan deddeebiin argaa turre. Alagaan dhiisi nama yoo jenne bineensi waliif alagaatu gocha akkasii walirratti raawwatu dhugaa dubbachuudhaaf. Duba baay'ee ulfaataadha. Baay'ee waan dubbatanillee nama wallaalchisa. Gochoota qaqaaneessaa walirratti raawwatte ijoolleen teenya baay'ee fokkis. Inni gaaf tokko gizee heddummaatee hin fokkota. Dhugaadhaanuu miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhufanii gandummaa wal loluun wal arrabsuun illee tole haa jennee haa fudhannu. Akkamitti garuu ilmi namaa sadarkaa sanatti gabbu'ee ilma namaa akka isaa akka horiitti gaccibsee mormarraa mura rabbi sodaadha. Baay'ee tokko qaaneessaadha. Qaaneessaa qofaa miti. Mee amma mee dhugatti amma ilma namaa akkas godhe afaan je'ee gaafa dubbatu sammuu tamiin fakkeenyaaf amma ilma Oromoo akkas godhe jee dubbachuudhaaf arra sammuun tiyyayyuu amanuudhaaf rakkattii jechuudha. Godheera. Ilma Oromoo gad deebisee warra jira. Waan jennu wallaalle dhugaa dubbachuuf. Sadarkaa nu warri miidiyaarra hojjetu miidiyaarra dhufuu hamilee itti dhabnu irra jirra amma. Baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf. Waan akkana argeen beekan. Ummata akkana argeen beekan. Ummata gara jabeessa. Waan kana qaama siyaasaatu duuba jira. Qaamolee siyaasaatu duubaa dhiibaa jira. Jaarmiyaalee afooshaalee ijaaramantu duubaa dhiibaa jira. Keessumaa biyyoota lixaa keessa kan jiran Jawaar Post godhaa jira amma. Wanti inni dhufeefu waan kana ibsuu qofaafan. Waggoota sadii dura eegale wanti kun Suudii fi Yaman keessatti ijoolleen akkana wal gootuun ijoollee Arsiitii fi Walloo qofa jaama. Lachuutu afaan Oromootiin wal kadhatu. Rabbi sodaadhu na dhiisi jaanii wal kadhatu. Amantaa takka qabanii afaan tokko dubbatanii eenyummaa tokko qabanii hawaasa tokko keessaa ba'anii biyya takka keessaa ba'anii dalagachuuf manaa ba'an haadha gargaaruuf manaa ba'an sii galeeme. Ijoollee santu har'a biyya Arabaatti akkas wal godhu jira jechuudha. Amma waan tokko Jawaar Maammoo galateeffachuuf hin dhufe kajee asirratti. Jawaar dhimma kana callisee yeroo dheeraadhaaf ilaaluun baay'ee dogoggora ture jee amana. Jawaar dhimma akkasiisan gaafa argee nama siyaasaa guddaa uummanni dhaga'u, nama siyaasaa mootummaan dhaga'u, nama siyaasaa mootummaan dhimma isaa hordofuudha. Even mootummaa Itoophiyaa miti. Dhaabbileen idil addunyaa mirga namoomaatiif falman dhimma isaa kasarnaan hordofanidha. Jawaar dhimma akkasii arraa miti silaa waggoota duraa saaxiluu qaba ture. Yeroo dheeraaf callise. Sababiin calliseef amma dura dubbatee jira yeroo tokko Awurooppaa gaafa ture. Maraataa isaanii Harargeenis, Walloos, Arsiinis maraataa isaanii dursa ifiif haa hidhatanii. Warra gartee akkasitti namarratti yakka raawwatu maraataa gandii isaa haa hidhatu jee Jawaar dursee dubbatee ture. Dubbachuu qofaa miti.
namoota badii irratti bobba'an amma dura saaxilee mootummaadhaaf kennuu qaba ture Jawaar. Ni danda'as hedduu isaanii saaxilee even biyya keessatti bar iccitiidhaan namoota mootummaan ijaaree nama ajjeesaa ture Jawaar saaxilee kennaa ture. Waan akkanaa tana fa'aa odeeffannoo gahaa argata. Callisee ilaaluun qabu ture. Sababiin inni ilaalaa tureef iccitiiwwan baay'ee dho'isaa tureef tarii gandatti hirkachiisan jee if qabaa ture ta'a. Jawaar ammoo nama gandaatiimi. Jawaar nama siyaasaa guddaa Itoophiyaati. Even Oromoo keessaa baasaa Jawaar ammoo. Jawaar nama siyaasaa Itoophiyaa tokkoffaadha. Nama siyaasaa Itoophiyaa odeeffannoo basaasummaa yoo dabalatee odeeffannoo iccitii biyyaalee isaa baay'ee harkaa qabu keessa Jawaar nama tokko. Jawaar nama gandaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf if qabuu hin qabu ture amma dura badiiwwan ijoolleen sun raawwatu saaxiluu qaba ture. Arra yoo itti seenu immoo galateeffachuun gaarii ture. Osoo dubbannu Jawaar odeeffannoo tana arrumaa waliin qabachuu jalqabee ijoollee baay'ee iyyisiisaa jira. Ijoollee baay'ee yakka kana keessatti hirmaatan saaxilaa jira. Waan tokko isin hajuu Jawaar waan kana saaxilee arra uummataaf ifa godhuun mootummaaf ifa godhuun boru namni yakka raawwate Itoophiyaa seenuu hin danda'u. Itoophiyaa seenee ni hidhama. Even ammuma Suuditti namni yakka raawwate Interpooliin qabuu danda'a. Because wanti kun yakka waraanaati. Badii kun amma yakka cimaa jechuu dandeenya. Yakka suukaneessaa kana Interpooliin ni hordofa. Odeeffannoo Interpooliif kenninaan amma qaba. Mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo akkasii ni barbaadeefis. Mootummaa Itoophiyaaf dabarsitaa mootummaa Itoophiyaa fuudhee Interpoolii kenna. Interpool qabee biyya galchaa jechuudha. Fadhu Yaman jiraata, fadhu Suudii jiraata. Abbaa tokko paaspoortii qabaatee qabaachuu baatee, ID qabaatee qabaachuu baatee, mootummaan Suudiitis yakka akkasii mootummaan Suudii nama yakka akkasii raawwate ajjeesee deebii kennaaf mootummaan Suudii beekamaa. Kanaaf amma Jawaar badii warra raawwate san ifatti gizee saaxilee mootummaa Itoophiyaaf dabarsee kenna. Mootummaa Itoophiyaa hoggusuma dabarsee Interpoolii kenna. Interpooliin biyya galchee hidhaa jechuu Itoophiyaatti. Kanaafuu Jawaar amma dura callisuun qabu eegalee amma dhimma kana xumuraa kanaaf ni galateeffadhaa jechuudha. Waan inni waan kana jalqabeef nan galateeffadha. Jalqabee qofaa miti Jawaar dhaabuu akka danda'us arra argee jiraan. Amma duras nan beekan namoota siyaasa Itoophiyaa keessatti beekamtii kennuuf keessaan Jawaar ka duraati. Amma dura isinitti himee jira kun my opinion nama siyaasaa qofaa miti Jawaar nama qorataa poolisii biyyattiiti. Basaasaa Itoophiyaati. Already Mossad Itoophiyaa jechuun ni dandeenya. Odeeffannoowwan iccitii biyyattiitii fi alaatillee odeeffannoo baay'ee nama qabudha. Waa baay'ee immoo mootummaa keessatti jijjiiruu nama danda'udha. Yakkamtoota poolisii federaalaatii fi poolisii biyyattii kan caalaa yakkamtoota haadhoo bakka isaan jiranii baasee Jawaararra nama poolisii federaalaatiif ifiifuu kennaa jirudha. Qorattootaaf dabarsee kennaa jirudha Jawaar. Siigalemi. Garee maafiyaa 120 akka Ambootti yakka raawwattee fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya jechuudha. Warra dho'isan nama rakkaa turee fi nama fixaa tureehu dabarsee seeraaf akka dhiyaatan taasisee jira Jawaar. Kanaaf ammoo inni qorataa seeraa jechuun ni dandeenya jechuudha. Hordofaa yakkaawwanii balleessitoota qabee seeraaf nama dhiyeessu jechuu dandeenya Jawaar. Kanaaf galataatu maalaaf arra immoo yakkamtoota Suuditti waggoottan dabre yakka raawwatan akka seeraaf dhiyaatan taasisuu irratti argama. Kanaaf hannan galateeffadhaa jechuudha. Kanuma wal qabatee boocisaa jira amma culullee fa'aa fudhadhaa. Abdii bilisummaa fa'aa fudhadhaa. Ijoollee amma tibbanuma Suuditti nama mormarraa murteessan fa'aa fudhadhaa. Iyyaa jiran ol baanii miidiyaa gubbatti Jawaarmaa poostiin godhe jaanii anaa miti jaanii tokko wacuu jiran. Baay'een kan ajaa'ibe immoo warra ifatti bee uummata lamaan kana Walloo fi Arsii walitti diraa ture faatu warra Jawaar arrabsa. Ani badii kana keessatti hirmaanne jeefaa haaluudhaaf yaala. Amma culullee nama miiliyoonaa ol qaba hordoftoota rabbisuudhaadha. Afaanii baafateeti bala hojjee ijoollee Arsii ijoollee Wallootti bobbaasaa ture. Reefu immoo miidiyaarra dhufeeti Jawaar kunoo nama natti ergee mana kiyya barabbaruudhaaf yaalaa jiranii mana kiyya na dhufuuf yaalaa jiran jee manaa deeme jee viidiyoo waraabee poosti godhe. Yoo waan takka ta'e kunoo Jawaarii fi gurbaa kana gaafadhaa jee gurbaa tokko poosti godha. Amma culullee guddaan ammumaan dubbannee amma dura ijoollee tana walitti hin dirree dhiinni namaan harka hin jiru seeraan na gaafadhaa yoo jiraate jee jira. Seeraan na gaafadhaa eega jee dhugaa dubbachuuf amma culullee biyya seera qabdu jira. Viidiyoon ni jirti. Gaafachuun ni danda'amaa jechuudha. Amma culullee qofaa miti. Fakkeenyaaf Walloorraa Abdii Bilisummaa Micaa Jaamu dalaamaa tokko fudhadhaa. Abdii Bilisummaa Micaan Jaamu sanii waan inni raawwachaa ture waan inni godhaa ture viidiyoo guutuu jira jechuudha. Dhiyoo tana miidiyaa eejeemii gubbatti oduu hojjennee turre. Micaan san biyya galeetti hidhamee ture. Sababa kanaan hidhamee amma kunoo hidhaa gadhiisanii kaleessa viidiyoo waraabaa ture. Arra Jawaar poosti goonaan dhabame.
Abdii Bilisummaa sanii fi Ahmad Culullee lamaan isaanii ijoollee lamaan tan waliin naqaa turanii jechuudha. Isaan qofaa miti. Kanneen biraa hedduu jira. Jawaar suuraa isaanii tokko tokkoon poost godhee jira. Maqaa isaaniitu tokko tokkotti hin beeku. Sababiin isaa beekuullee hin barbaadu. Gaafuma seerri gartee as baaseen dubbadhe yoo ta'e malee maqaa jara saniillee beekuu hin barbaadne. Illaa hordofuullee hin feene dhugaa dubbachuuf. Hedduu isaanii. Wanti asirratti irraa qabadhe Ahmad Cululleetii fi Abdii Bilisummaa mucaan jaansan jalqaba eegalanii yakka kana keessatti hirmaachuudha. Waggoottan dabre ilma dhiiraa muka dhiibuu dabalate. Mormarraa muruu dabalate. Ibiddatti qabsiisuu dabalate. Ilmi Oromoo irra gocha akkasii ni raawwata jettee waan ati yaadne ilma Oromoo irratti miti. Ilmummaa namaa ilma namaa irratti gocha akkasii raawwatu sii galee. Kun gocha bineensarra raawwatu miti jechuudha. Sun Ahmad Culullee faan itti hirmaachaa turan. Ahmad Culullee faan amma galgala kana gabbaanii Jawaar arrabsan. Nuti keessatti hin hirmaannee jaanii booyan hirmaatanii jiru. Ragaa jira jechuudha. Abdii Bilisummaas inninis ijoolleen taanis tadheen gadda amma suuditti gocha san raawwachaa turtes jechuudha. Gocha kana duuba ammoo Jawaaruu poosti godhee jira. Qaamota siyaasaa jiran ni jiru. Afooshaaleen jaaramanii jiran ni jiru. Si gadame. Biyyoota lixaa kana keessa ta'anii gocha kana irratti hirmaatan. Baay'ee kan si gaddisiisu. Seerri maal jaa fi dhimma kana akkamiin ilaalaa? Ila namoonni miidiyaa hawaasaa gubbatti wal dhabanii, TikTok gubbatti gandaan wal dhabanii lafa gabboonii wal lolan. Yeroo hunda ilaala. Ijoollee Kaayiroo amma durallee isin jee jira asuma irratti ijoollee Kaayiroo fa'aa fudhadha. Aslii fi Mubaarik fa'aa gaafa Kaayiroo waliin jiraatan ilaala. Ijoollee biyyoota Naayiroobii fa'aa jiran ilaala. Ijoollee biyya Faranjii keessa jiranis ilaala. Gabbahanii miidiyaa hawaasaa gubbatti wal arrabsan, wal dhaban, wal dhabuu qofa miti. Boru yoo wal argan waanuma wal fixan seeta yookaan wal tuman seetaati. Garuu lafa gaafa gabboon wajji buna dhugan. Gaafa lafa dhagahan isaan nagaa qaban. Ijoollee biyya Arabaa fudhadha. Ani oowwa biyya Arabaa kanaati tuutu ijoollee qalbii keessaa fuudhatee hin beeku. I don't know amma ammaatti naaf hin galu. Ijoolleen biyya Arabaa isuma ijoolleen biyya Faranjii wal lolte kanaa fi lafa gabbuutee wal tumti. Mee rabbii jaa. Kunoo wal ajjeefti. Yakka hamaa sun walirratti raawwatti. Gocha fokkisaa sun walirratti raawwatti. Qaanee isaa. Bar miidiyaa hawaasaa gubbatti warra biyya Faranjiitu wal lolee fakkeenyaaf Arsii fi Wallootu wal lolee haa jennu biyya Faranjiitti onlaayinii gubbatti beekee yookaan TikTok gubbaa yookaan YouTube gubbaa yookaan Facebook gubbaa. Sanuma isaan lafa gabboonii harkaan walee galan suuditti. Mee maaltu isaan hin ga'e? Warri haayiqilee qabu warri sammuu isaanii nagaa qabdu miidiyaa hawaasaa gubbatti jecha wal arrabsee kutaa seera beeka. Kaan kun horee gabbeeti lafa gabbu'ee ka biyya Arabaa jiru kun wal ajjeesaa jechuudha. Ati har'a biyya Arabaa keessa nama tokko ajjeeftee dhiigni namaa yoo harka keerra jiraate boru gaafa biyya galtee gaafatamaan si. Namni biyya Arabaa Faranjii taa'ee ati nama san ajjeese nama sun waa godhisiin jeesi ajaje biyya Faranjiiti. Ati harka hankeetiin ibidda qabachuu jira jechuudha. Boru biyya galtu bakka hin qabdu biyya Faranjii dheetu ni adabamta biyya galtu ni adabamta biyyuma amma jirtu sanitti illee ragaan sirra dhiyaannaan viidiyoon sirra dhiyaannaan ni adabamta jechuudha. Haya. Kanaafuu warra gartee biyya lixaatirraa ijoollee biyya Faranjii jirturraa ajaja fudhatanii suudii keessa nama ajjeeftan. Gaafatamtoonni isin malee isaanii miti. Isaanis ni gaafataman warri isin ajajan illee. Irra caalatti ati kan dhiigni namaa harka keerra jiru garuu bakka seentu hin qabdu. Dhugaa dubbachuuf biyya Arabaattis jiraachuu hin dandeessu. Biyya galtu jiraachuu hin dandeessu. Biyya Faranjii dheetu jiraachuu hin dandeessu. Inni si ajaje bar yeroodhaaf hidhama malee eegas bahuu danda'u. Isaan sun walii isin ajjeesa. Ati qalbiin tees nagaan taatu. Waan namni miidiyaa hawaasaa ta'e wal arrabseef ati gabbuutee lafa wal ajjeesu maali bu'aan isaa? Wal arrabsiisiin jee jiran. Wal arrabsuun maatii hin qabu. Wal qeequu bira kutee wal arrabsuun uumaa hin qabu. Akka kiyyaatti miidiyaa hawaasaa irratti namuu gaafa miidiyaatti beekamtii argate waan lama fudhateeti riskii fudhateeti yookaan arrabsamuu yookaan arrabsuudhaaf dhufe waan ta'eef sunumaa rakkoon hin jiru. Garuu lafa gabbuutee dhiiga harka namaa ifitti hin galcheen harka namaattis hin galin. Bakka wallaalaa hin ta'ina. Addunyaan kuttee jirti. Ijoollee Tigraay irraa fakkeenya fudhadha. Arra mee qaaluu putik qofa ilaala. Adoonaa ilaalame. Eessa jiran? Joon Daani'el fa'aa ilaalame. TikTok gubbatti. Instagram gubbatti. Eessa jiran? YouTube gubbatti. Hin jiran. Arra qaaluu putik dargaggeessi amata 16 hin guutin amata 15 keessa jiru. Warri dhaabbanni meettaa biiliyoonaan siif kafalla jaaniini. Doolaara biiliyoonaan siif kafalla jee barbaadu jira. Mucaan san guyyaa tokko as bahee naaf kafaltan hin jenne. Barbaadanii dilaa haga Maqalee deemanii waliigaltee mallatteessanii mucaa san fudhatan.
warri dhaabbatame ta'a Instagramii gubbaan dhufanii. Because hojii biraandii mataa isaa uummatee dhufe Instagramii gubbatti guyyaa muraasa keessatti hordoftoota guyyaa 28 keessatti hordoftoota miiliyoona 6 horatee har'a miiliyoonara Itoophiyaa keessaa tokko ta'ee jechuun mucaan xiqqaa namoota 16 ati yoo biyya Arabaa haadhatee gargaaruu deemte. Gammoojjii san hunda laffaatee bishaan guddaa baharaa san gubbaa dabartee har'a gaafa deebitee obboleessa kee dalagachuudhaaf deeme gaafa ajaja namaa fudhattee ejjeeftu maal boruu kee fi yaadde rabbii jee. Jireenya kee boruutiif maal yaadde? Bara har'a nama ajjeefte yaa'ee nama sun gochiifte atuu ganaa jiraattee maali faayidaan ta'e? Harkaa keetirra dhiiga namaa jira. Obboleessoo jireenya namaa hochisuu nama ajjeestan san qofaami jireenya keessanis balleessaa jirtan. Ijoolleen biyya faranjiitii fi biyyoota biraa jiran isin ka biyya Arabaa jirtan malee tokkoon isaanii harkaan walitti hin bu'anii. Gandaanis haa wal arraabsaa oolan ijoolleen biyya biraa harkaan wal hin gaan. Wallaalaa hin ta'ina. Waanuma meeshaa qabdaniif nama hin dhayina. Waanuma humna qabdaniif namatti roorrisina. Even ijoolluma biyya Arabaa tana keessa amma warri akka abdii bilisummaa kan nagaa nama biyya gale san yoo yaadattan. Ifi mana ta'aniiti TikTok gubbaadhaa deemaa nama san qabaa tumaa jaan. Ijoollee Arsii qabaa tumaa jaan. Amma culullee Jarman taa'eeti deemaa ijoollee sun tumaa jee ijoollee ajajaa ture. Ifi mana taa'ee mana owwaa Jarman. Ganama dalaga bobbaa halkan taa'ee ijoollee tumaa jaan. Wallaalaan biyya Arabaa keessa jiru immoo wallaalaadha. Dhiifama nama godha. Wallaalaa malee jecha maqaa biraatiin hin yaamu namoota nama dhaganii nama ajjeesan. Wallaalummaa qofaa miti kun. Jaarraa 20 takka keessa duubatti hafaan. Amma culullee mana taa'eeti deemiti nama ajjeesi jeeni ijoollee biyya Arabaatiin nama ajjeesaa jechuudha. Abdii bilisummaa deem ijoollee Arsii ajjeesi jee ijoollee walloo ajajaa jechuudha mana ta'a. Abdii bilisummaa sun biyya Arabaa jira ifii gabbee naman tokko. TikTok gubbaa akkas ja'a jechuudha. Ati deemteeti doofaan kiyya dheexee nama ajjeeftaa gaafatamaan si'ii jechuudha dura. Siitu dura gaafatama dhugaan jiru immoo. Gaafatamuu qofaa miti atuu sammuun ta'e nagaan taatu dhiigni namaa gaafa harka kee gale. Fayyaa dhabde bakka ati guyya sanarraa kaase. Hin dogoggorina bakka. Hundaafuu dhimmichi seera qabatee jira amma adeemsaas qabatee jira. Amma jalqabee namoonni badii tanarratti bobba'an kamuu seeraan gaafatamu biyya kamuttuu seera jalaan baanii ni adabaman qofa otoo hin taane jireenyi isaaniif hadhaa'eera. Namoonni harka keessan dhiiga qabu tokkoon keessan hin baatanii Jawaar suuraa teessanii fi citii teessan takka takkaan gagguruu eegalee jira. Dachii seentan laalladhaa yookaan ifuma keessaniif gaggeessaa malee bakki isin galtan hin jiru. Yakkamtoonni gara seeraatti ni dhiyaatu. Biyyi tamuu seera mataa isinii qabdi. Biyyi tamuu olaantummaan seeraa kan itti kabajamedha. Suudiinis biyyi tamuu rule of law waan jiru ifii keessanii deemaa dubbisa. Olaantummaan seeraa biyya tamittuu ni kabajama. Yakkamtoonni immoo qoricha isaanii ni argatu. Waagaa isaanii ni fudhatu. Walumaan ilaallaa. Jawaar Mohaammed dhimmicha akkuma jalqabeen akka xumuru abdii guddaa qaba. Namoota waan godhan itti milkaan keessaa Jawaar tokko yakkamtoota akka seeraan gaafattu abdii sira qabaa. Galatoomii yeroo gaarii qabaadha.